tokko jedhan kuno indaanqoo uduuhiyyaa godhe jedhan. Kanaaf indaanqoollee uduuhiyyaa gochuun daawwattoota keenya indaanqoo tokko uduuhiyyaa gochuun yoo dhaban akkam godha malee. Garuu kun gara biratti hin argamne Abaa Hureeraa irratti ergame Abdurrahmaan bin Sakrii irratti jechuudha. Kanaaf warreen daanqoollee qabdan akkas dhiisurra jechuudha. Akkasi daawwattoota keenya inshaallahu sagantaa biraatii walitti deemna. Warreen chaanala kanaaf haaraya taatan sabiskiraayib nu godhaa. Viidiyoo kana immoo laayik, koomentii fi sheer godhaati. daawwattoota keenya biraan nu gaasni jenna. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين كربنا رانوغي وبليان كينيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتك كينيا جرى جرتو واني أراد بچود عديب نوايو أدوحياتي أدوحيان أكمت باو قبا ورّي أدوحيا قبه فتاني جرتن نمني أدوحيا قبه فتاجرو كان ذو الحجان التسيني رفين تسار رافودو هنقبو كينسا اللي قرأتشو هنقبو وانجرو دو بچود عدين هيچودا. Uduuhiyyaa hangam baasuu qaba, maalirraa baasuu qaba, nama meeqaani wanta takka waan zaata takka bitachuu danda'a, qopheeffachuu danda'a waan jedhurraa jechuudha. Jalqaba irratti al-adaahi akka afaan arabaatti adaahi jechuun maal jechuudha? Ismul waqti alladhii yuzbahu fiihi, maqaa gizee keessa qalamurraa fuudhamee gizee waaree waan gizee waaree qalamu jechuudha. Gizee waareedha qalama. Ciidaa galameeti qalama. Namni ciidaan duratti qale kan biraa bakka isaa qaluu qaba jedhan egaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam. Uduuhiyyaa jechuun kana awwalan baateen Dhulhijjaadha seenee jira arri guyyaan tokko. Yoo Rabbi jedhe Ciidal Adhaan immoo Juma'aa ta'a torban Juma'aa dhufuu jechuudha. Kanaaf daawwattoota keenya ergaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam hadiisa Muslim keessatti maal jedhe? Idhaa dakalat al-ashru ogguu kurni Dhulhijjaadhaa seene fa'araada ahadukum an yudahiya tokkoon keessan immoo uduuhiyyaa isaa qopheeffatee jiru baatiin Dhulhijjaa kurni Dhulhijjaa tokko jedhee awwala ogguu seene je falaa ya'khudh min sha'rihi rifeensa isaa aaduu hin qabu je akka afkaarooti rifeensa biraafaa aaduu hin qabu walaa basharihi qaama isaarraa shay'an waan tokko fuuchuu hin qabu akka qeensaafaa laal gartee qeensa isaadha qoruu hin qabu qeensa isaa rifeensa isaadha waan takka irraa fuuchuu hin qabu. Harraa jalqabee jechuudha. Harri guyyaan arba'aadha. Arba'aa harraati jalqabee hanga guyyaan iidaa ga'utti uduuhiyyaa keessanii isin jalaa bada waan ta'eef kanaafi uduuhiyyaa keenya eeggachuu qabna. Adaba uduuhiyyaa eeggachuudhaaf qaama isaarraa waan takka rifeensa qeensa irraa fuuchuu hin qabu. Kanaafi uduuhiyyaa jechuun shartiin uduuhiyyaadha kana ture obboleeyyan keenya. Kanaafi uduuhiyyaan godhamu kun immoo horii re'ee yoo taate hoolaa yoo ta'e ka amal lamaa ta'uu qaba jechuudha. Amal lama guunnaan ka amal lama fixxe jechuudha. Ka amal lamaa gadi hin ta'u uduuhiyyaa keessatti. Kanaaf ka amal takkaa hin taatu. Namni immoo Rabbiin itti kennee maallaqa irraa loon irraa ka Rabbiin itti kenne dirqama waajiba isa irratti akka ergamaan Rabbii jedhan alayhi salaatu wassalaam maal jedhan? Namni uduuhiyyaa Rabbiin ballootti kennee rizqii ballootti kennee uduuhiyyaa kennuu didee qaluu dhiisee falaa yaqrabanna musallaana dirree salaataa keenyatti hin salaatin jedhan alayhi salaatu wassalaam. Dirree salaataa keenyaa hin dhufin maaliif? Waajiba dide waan ta'eef waan guddaa didee ka'ee iida dhufa akkamitti? Kanaaf uduuhiyyaa keessatti akka ergamaan Rabbii jedhetti ka maallaqaan qaalii kan gabbattu jechuudha cooma qabdu kan akkanaa qalamti jechuudha. Kana aybii qabdurraa fagaatuu qabna obboleeyyan keenya. Kanaaf hadiisa Baraa bin Caazib odeesse keessatti radiyallahu anhu qaala ergamaan Rabbii ni jedhe arba'un laa tajuuzu fi dhahaaya waa afur uduuhiyyaa keessatti hin taatu hin bakkaatu waa afur jedhe bar al-cawru al-bayyinu cawruha kan ballaa jechuudha mallee ballummaan sii beekame haaya ballaanis hin taatu aybii qabdi. Horii uduuhiyyaa qopheeffatanii aybii irraa qulqulli ballaa yoo bittan jijjiiruu qabdan kan ijji jaamaa ijji takka jaamaa yookaan immoo ijji tokko aybii qabu jechuudha. Kanarraa fagaachuudha. Wal mariidatu albayyinu maraduha dhukkubfattuu dhukkubni siidhaa ifa gale eega qalanii kaa'anii yoo beekamee miti. Gizuma laalanuu aybii dhukkubaa qabdi.
loowwan dhukkuba kanaa qabdi yoo jedhame aybii qabdi dhukkubsattuu ammas okkoltuu ammaasit wal kabiiratu dullatti allatii laa tunqi kan cooma hin qabne dullattii taatee kan cooma hin qabne hin bakkaatu akkas jechuudha duuba hadiisni kun hadiisa tirmiiziidhaati ammaasis immoo akkamitti qalama gaalaaloon re'ee irraa qalama gaalaaloon re'een qalamu kun re'eedhaa fi hoolaawoo taati tokko tokkoon geessi haaya waan re'een kudhan namni kudhan re'ee kudhan qalu gaalli tokko kophaatti nama kudhan galcha jechuudha hadiisa tokko keessatti gaafa Hudaybiyaa awwala umraa jalqabaa keessatti jechuudha gaafa awwala umraa jalqabaa gaa rabbii wajjin bahan sa'aa jechuudha nama kudhaniin qalaa turan sa'aa jechuudha kanaaf hadiisa biraatiin immoo bayaanse hadiisa Abdallah ibn Abbas gabaasa keessatti gaaf tokko nuyi himaltuu jiruu je himaltuu keessatti hadiisni san hadiisa tirmiiziidhaati hadiisa saxiiha nuyi himaltuu jiruu akkasitti ciidni nutti dhufte iidal adhaan silaa kan uduhiyyaa manatti goonu karaatti jedhe fashtaraknaa fil baqarati sab'atan nam torbaani sa'aa qallee jedhe bar uduhiyyaan sa'aa yoo ta'e nama torbarraa geessi haaya والبعير أما سيس موغالا 10 نما كدانين قال كناف بوليان كنيا ورغالا قبيفت كدانين قالو قبا ودوحيا وريدا جودا مالي لون قبيفت تربان قالو قبا ودوحيا كنافو ساعات كو نما كدانين قالو هن قبنو ودوحيان موكمت باو قبدي كجدولا في بك سديت باسو قبنا ودوحيا كنا توكو كزي قال ol kaayachuu qabna bakka sadiitti baamnee bakka tokko ol kaayanna mana keessa ol kaayanna haaya tokko immoo ni saddaqanna harka tokko nafte immoo ni nyaachifna jechuudha ni nyaanna ofumaaf nyaanna malee hin saddaqannu isa tokko ol kaayanna tokko ni nyaanna harka tokko immoo ni saddaqanna bidaliili hadiisi kuluu وتصدقوا وادخروا جي نيادا صدقدا والكايدا جي إلقى ربي عليه الصلاة والسلام كناف بكا سديت قودو قمنا حركتك مسكينة حركتك والكايد جودا حركتك مو دوبا نياتشو قمنا يجودا إيقا شرطين أضوحيادا كنفكاتا وضوحيا جتون وان عيبي قبل علماء الإسلام ربي سان الله جالته كننا مدبن أفرادت قياسني واني عيبي قبل أما سيس كان قرب بودر را بقاكي فولدرتي أول دبري فولدرا كان آغاري بقاكي دودوبتر الرأي كان دودوبا بقاكي فولدرتر الرأي كان قرب أرادا هنتاتو عيبي قبل علماء الإسلام كنن أفراد فودبن ردا بتني واني عيبي قبل هندي كان قرب kan eegee cita hunduu afuraan sana jala seenaa wanni aybii qabdu hin taatu jedhaniiti jechuudha mallee dubbatanii jiranii obboleeyyan keenya kanaaf uduuhiyaa keessatti waan gaggaarii waan ijji namaa jaalattu waan afaan namaatti mi'aawu waan aybii hin qabne ta'uudha qabdi hatta abii hurayraan jechuudha ragaa bakka inni fudhate illee hin beekne abaa hurayraa abdurrahmaan bin sakhri namni jedhamu indaaqoo uduuhiyaa godhe gaaf tokko jedhan kuno indaanko uduuhiyaa godhe jedhan kanaaf indaanko illee uduuhiyaa gochuun daawwattoota keenya indaanko tokko uduuhiyaa gochuun yoo dhaban akkam godha malee garuu kun gara biratti hin argamne abaa hurayraa irratti ergame abdurrahmaan bin sakhri irratti jechuudha kanaaf warreen daanko illee qabdan akkas dhiisurra jechuudha akkasi daawwattoota keenya inshaallahu sagantaa biraatii walitti deemna warreen chaanala kanaaf haaraya taatan sabiskiraayib nu godhaa viidiyoo kana immoo laayik koomentii fi sheer godhaati daawwattoota keenya biraan nu gahaa isiniin jenna assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu